Muummichi Ministeera Itoophiyaa Obbo Hayilamaariyaam Dassaalany aangoo gadhiisuuf iyyannoo galfatan. Waraanni wayyaanee naannoo Yuunivarsiitii Harmaayaatti jiraattota nama afur ajjeesan. Cinaaqsanitti weerara waraanni adda naannoo Soomaaliyaa hawaasa irratti baneen gama weerartoota kanneeniin namni lama ajjeefaman. Tole akkam jirtan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduudhaaf qabnu isin dhageessiif oduu waliin aan Usmaan Abdulateef. Muummichi Ministeera Itoophiyaa Obbo Hayilamaariyaam Dassaalany aangoo gadhiisuuf iyyannoo galfachuun isaanii gabaafame. Manni marii bakka bu'ootaa uummataa iyyannoo dhiyaate kana yoo raggaasiseef aangoo gadhiisuuf jaame. Usmaan Baayoo Kattaanu Tireesa. የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች ኢህአዴግና መንግስት በአሁኑ ወቅት በሀገራችን የተከሰተውን አለመረጋጋትና ችግር በዚህ ምክንያት በርካታ የሰው ህይወት መጥፋት ከአካባቢያቸው የመፈናቀል እንደዚሁም ደግሞ የንብረቶች መውደም ኢንቨስትመንትን የማስተጓጎልና እንደዚሁም ኢንቨስትመንቶች እንዲወድሙ በማድረግ የተከሰተውን ችግር ለመቅረፍ እንዲያስችላቸው በኢህአዴግ ደረጃም በመንግስት ደረጃም የተለያዩ ሪፎርሞችን በመጀመር እነዚህን ሪፎርሞች ለማሳካት ጥረት በሚያደርጉበት ወቅት ላይ እንገኛለን። Muummichi Ministeera Itoophiyaa Obbo Hayilamaariyaam Dassaalany taayitaa gadi lakkisuuf iyyannaa galfachuun isaanii himame. Obbo Hayilamaariyaam Dassaalany ibsa karaa miidiyaa ABCtiin kennaniin akka jedhanitti aangoo muummee ministeerummaa kana fedhii isaaniitiin gadi lakkisuuf kan murteessan ta'uu ibsuun iyyannaan isaanii kun koree addawaayii fi mana maree bakka bu'oota uummataatiif dhiyeessaniitiin akka jiranillee himaniiru. Rakkoo tasgabbaa'uu dhabuu fi siyaasni biyyattii akka hiikamu lubbuun namoota hedduun gaagamuun uummanni naannolee irraa buqqa'uun akka dhaabbatu barbadaa'uun qabeenyaa fi balaan investimentii irratti aggaamamus akka furamuuf taayitaa gadhiisuuf xalaa galfadheera jedhan Obbo Hayilamaariyaam Dassaalany. Dabalataanis dirree siyaasa biyyattii bal'isuuf fedhii mataa isaaniitiin dura taa'ummaa warraaqsa dimokiraatawaa uummattoota kibbaa fi muummee ministeeraa gadi dhiisuuf xalaa galfachuu isaanii ibsaniiru. Koree hojii raawwachiiftuu warraaqsa dimokiraatawaa uummattoota kibbaa fi koreen hojii raawwachiiftuu addawaayii xalaa isaanii kan irraa fuudhee yommuu ta'u mana maree bakka bu'oota uummattootaafis galfachuu eeranii akkanaaf ragga'us nan eeggadha jedhaniiru. Namni bakka isaanii bu'uun filamee durataa addawaayii fi muummee ministeerummaatiin biyyattii hoogganu nagaa fi tasgabbiin akka bu'uuf hojjetu qaba jechuun dhaamaniiru. Waraanni mootummaa wayyaanee hawaasa nagayaa naannoo Mooraa Yuunivarsiitii Harmaayaa jiraatan barattoota deeggartan jechuun dhukaasa irratti banee lubbuu nama afurii galaafate. Dulli lagannaa gabaa guyyoota 3 yaammee hordofuun mormiin karaa nagayaa barattoota Yuunivarsiitii Harmaayaa hardhaas guyyaa 4ffaaf dhageessifame. Absalaam Hassan Kattaanu Tireesa. Waraanni wayyaanee dhiiga lammiilee dhangalaasurraa hin boqannee iddoo garagaraatti lubbuu galaafachuun itti fufeera. Duula lagannaa gabaa injifannoon xumuramee wal qabatee hawaasa nagaa gammachuu isaa ibsachuuf walga'ii irratti dhukaasa banuun lubbuun lammiilee nagaa dabreera. Godina Harargee Lixaa magaalaa Haromaayaatti waraanni wayyaanee hawaasa naannawaa Yuunivarsiitii Haromaayaa qubatanii jiranitti barattoota hiriira ba'an deeggartaniitu jechuun dhukaasa itti banee lubbuu isaanii akka galaafate namni naannicharraa dubbifne Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Dulli lagannaa gabaa guyyoota 3 yaamamee ture irraa qooda fudhataa kan turan barattootni Yuunivarsiitii Haromaayaa guyyoota 2 dura mormii barattoota addaan kutuuf waraanni wayyaanee boombii ija nama imimbeessu irratti dhukaasuu ibsuun waraanni TPLF hawaasa naannoo Mooraa Yuunivarsiitii Haromaayaa jiraatan keessaa nama 4 ajjeesaniiru. Halee barattoonni akka mooraa buututti kaampaasiin isteeshinii fi gandajii raawwachuu dhufanii istaadiyooma teeleqaawamanii daadannoo isaanii dhiichaa fi isa gammachiisuun dhageessifachaa oolan. Halee wanta lamaatti Yuunivarsiitii Haromaayaa keessa uummattoota hawaasa naannoodhaa warri barattootaaf birmatan jedhanii raayyaa ittisa biyyaa isaan irratti dhukaasa banee nama 4 ajjeesu. Kanaaf qabatee immoo halee ammas hooggantoonni keenya waan ba'aniif kar tokkoon gammachuu kar tokkoon immoo gadda himachaa oollee jiru. Gammachuudhaan uummata keenya warreen ba'aniif gammachuu goonee warreen immoo nuti halee wareegaman san namoota afurnanoo mooraa Yuunivarsiitii Haromaayaatti warreen wareegamaniif gadda keenya ibsannee gammachuudhaan goolenne. Guyyaa kaleessaa fi hardhaa barattootni mormii isaanii itti fufuun kan dhageessaa oolan yoo ta'u humni kora bittinneessaa Oromiyaa guyyoota 2 as aanan kana jidduu seenuun mormiin karaa nagaan itti fufee ooleera. Akka namni naannichaa irraa nuti dubbifne OMN'f yaada kennetti sirni gaggeessaa wareegamtoota guyyaa kaleessaa raawwatamuu ibsuun barattootni yuunivarsiitichaa miira lamaan keessa ta'uun mormii isaanii itti fufaniiru.
qabsoo karaa nagaa gaggeeffamaa tureen hooggantoota paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo dabalatee ilmaan Oromoo maqaa garagaraan yakkamanii hidhaman hidhaa irraa hiiksisuun gammachuu isaanii yoo ibsatan gama biroon immoo hawaasa nagaa badii tokko malee rasaasa wayyaaneen dhumaniif miira gaddaa keessa ta'uun guyyaa har'aa fi kaleessas mormii isaanii dhageessaniiru. Guyyaa jalqaba irraa kaasee muraasa naannanii sagalee isaanii gaggeeffachaa osoo jiranne humni waraana federaalaa fi humni wayyaaneedha irratti dhukaasa bananii boombii waraana darbuudhaan barattoota bittinsaa turan guyyaa jalqabaa fi guyyaa lammataa har'aasee kallee immoo humni kora bittinneessaadha barattoota keenya moggaa dhaabbatee isaan gargaaree akka uummanni boombii waraana irraachisaa ture har'aasee kallee mormii keenya nagaan hojjetamaa jira humna ammas gaggeeffamaa jira mormiin keenya. Mormiin barattootaa kun barattoota saboota biroo kanneen akka barattoota saba Amaaraa, Affaar, Gambeellaa fi kanneen biroos kan hirmaachise yoo ta'u bakka bu'oota isaanis hiriira mormii kana irratti haasawaa taasisuun deeggarsooleef qaban agarsiisaniiru. Barattootni yuunivarsiitii kunneen guyyaa har'aa maatii wareegamtoota bira deemuunis jajjabeessaniiru. Dugugaan sanyii raayyaa ittisa wayyaaneetiin madda walaabutti raawwatamee jiraattota dallansiisuu irratti argama. Namoonni dugugaa kana gaggeessan hangamaatti murtoo kan harkatiin ta'us maddeen addeessanii oduu tana akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Dugugaan sanyii raayyaa ittisa wayyaaneetiin ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru ammas fala kan harkatiin ta'uun ifa. Dugugaa sanyii raayyaa ittisa kanaan raawwatamuu dhaabsisuuf hojiin hojjetamaa turee fi wanni ja'amaa tures bu'aa tokkollee kan hin buusin ta'uu isaati. Dugugaa sanyii guyyaa dheengaddaa madda walaabutti raawwatameen namoonni wareegaman 3 ta'uun dhagahame. Isaanis tokko Aadde Abraahoo Aliyyii Siraajii, 2 Safiyyaa Mahammad Baqashoo, 3 Xayyib Mahammad Baqashoo dargaggeessa umrii 14ti. Haaluma kanaan namoonni madaawan tokko Aliyyii Sooraa, 2 Sheekh Mahammad Roobaa, 3 Sheekh Aliyyii Sheekh Muusaa, 4 Abdoo, 5 Mahammad Aliyyii, 6 Jamaal Sheekh Adamii fi 7 Muallim Umar tahuu jiraattonni dubbatan. Raayyaan ittisa biyyaa uummata keenya fixe uummanni keenya ammoo diinaa miti Oromoon diinaa miti maqaa ishiitti diina godhe malee Oromoo ta'uu bichaan diina taatee akka bosonitti fixan malee borofallee miti ilma namaati. Ilmi namaa ammoo kabajaa qabaa keessattuu dubartiin kabajaa qabdi. Dubartii jechuun haadha jegnaa haadha jegnittiiti miti isaaniiti ilma isaaniiti intala isaaniiti haadha isaaniiti. Kanaafuu kabajaa dhabaniiti safuu uummata Oromoo safuu Oromoon qabdu dhabaniiti dubartii Oromoo miskiina waan takka hin qabne. Katuun aannan bittee hiyyummarraa aannan deebistee galatti gurgurtu. Muka lafaan bahu muka aaraa kana namarraa bittee gurgurtu. Ka sukkaara liqaan battee gurgurtu. Rasaasaan dhahanii gara jabeenya diinummaa irraa achi aanta gara jabeenya dhahanii ajjeesanii. Jira dabree mucaa haati isaa shaahii gurgurtee rattiin nyaati jabaa keessa teessee kan gurgurtu. Haadha biratti dhahanii mar'imaan isaa jiksanii. Nu ammoo diina keenya kana har'a seera jala yoo inni hin oolin nu nama keenya kana gatachuu hin dandeenyu. Diina tunurraa ajjeese ammoo makkalaakayaadha. Makkalaakayaa jechuun ittisa raayyaa biyyaati malee kan nama saba kaanii hidhatee saba kaan ajjeesuu miti. Kanaafuu nama keenya hin gatannu haga furmaanni nu dhufutti jedhanii namichi aan koroneeltichi wahii alaa eebbifamee dhufe maaliin hin jedhanii as dhufee anillee furmaata isinii godhan hin jedhee namichi aan godinaati bulchaan aanaa jalloo mannaa waliin dhufanii kunillee nama keenya ka dhahamellee argee ka du'ellee argee ka xaarmusiidhaan mataa irraa aadanillee argee ijji na inni maanii garaan na inni maanii isin waliin boo'utti jiraan hin jedhee bulchaan godinaati. Anis sagalema isin qabdan qabaa murtii isin qabdan qabaa haga jarri sun seera miidiyaattee olaantummaan seeraa kabajamutti hin awwaalluu jennee kalee galgala waddaan deemne ganama deebii isin deebisan hin jedhee ilaa hagga sa'aatii ammaatitti deebii nu deebiin arganne amma ammoo nama du'eeree namni foon tahee hin nyaatu horii ta'ee foon isaa hin nyaatu wanni kun foon dhangala'ee namni dhangala'ee tokko ammoo foon isaa addaan yaa'utti jira. Kanaaf beekni isaa akka gatamuu jennee Oromoon akka Oromootti akka Oromoo madda walaabutti osoo hin ta'in akka Oromiyaa guututti murtii dabarfannee akka mootummaa naannoo Oromiyaatti murtii dabarfannee amma addaan ka'utti jirra. Kanaaf namni du'e haa awwaalamu. Tarkaanfii nu qabna ammoo mootummaan Oromiyaa nu maddii dhaabatee akka mootummaa naannoo Oromootti akka mootummaa Oromootti mootummaan naannoo Oromiyaa nu maddii dhaabatee diina keenya kana nu wajjin furmaata argachuu qabna. Diinni keenya seeraaf dhiyaachuu qaba. Namni nama keenya ajjeesu seeraaf dhiyaachuu qaba. Olaantummaan sanama osoo hin ta'in sanama muraasa osoo hin ta'in kamoo seeraa taatee olaantummaan seeraa kabajamuu qaba. Waan jennuun murtii kana tumannee addaan kaanee amma boolla keessatti jirra.
awwaala jechuudha. Namoonni raayyaa ittisaa kanaan hojiileen suukanneessaan isaan irratti mudattee jiraachuu siman. Oromoonni raayyaa ittisaa kanaan rifeensi isaanii goggogaan qaruuraan irraa haadaman 1 Uzayfaa 2 Muhammad Muallim 3 Hussein Muhammad 4 Na'imaa Muallim 5 Horaa Abdoo 6 Aminaa Hussein 7 Safiyyaa Aliyyi 8 Abdoo Jamaalii fi 9 Hussein Abdallaati. Akka namni garasii dubbifnee addeessanitti namoonni ajjechaa kana raawwatan 1 Shaambal Aliyyi Bullee 2 Gazaahiny Abdoo 3 Nuuraa 4 Gadoo fi 5 Hamsaaluudha. Namoonni kallattiin ajaja jara kanneenitti kannaa ture ammoo 1 Koroneel Seefuu fi 2 Shaambal Abduqaadirim. Miseensota hoomaa waraanaa ajjechaa kana balaaleeffatanii tumaan cimaan isaan mudatte ammoo 1 Shaambal Geetaahunii fi 2 Toofiq akka tahan jiraattonni himan. Guutuun gochoota kanaa kan raawwatame guyyaa uummanni magaalaa gurguratutti. Sababaan gocha kanaatis namoota miseensa hoomaa waraanaa kotorbaandiin jalaa qabamee haaluu bahuuf kan godhame ta'uunis beekame. Gurraandhala 12 bara 2018 godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaatti sababa mormii gabaa lagannaatiin wal qabate namoonni humna waraana mootummaa Itiyoophiyaatiin qabamanii gara mana hidhaatti geeffaman hordoffii fi qabsoo qeerrootiin hiikaman. Maama Fantaalee Kattaanutti dhiyeessa. Dulli gabaa lagannaa qeerroo fi hayyoota Oromootiin labsamee ture hooggantoota KFO koree fala barbaaddu hawaasa muslimaa fi hidhamtoota siyaasaa hedduu mana hidharraa hiiksisuun injifannoo gonfatee jira. Mormii gabaa lagannaa guyyoota 3 waamamee guyyoota 2 geggeeffamaa ture wal qabateen sababoota garaa garaatiin namoonni nagayaa magaalaa Adaamarraa humna waraana mootummaa biyyattiitiin butamuun mana hidhaatti guuraman hedduu ta'utu dhagahame. Akka odeeffannoon arganne addeessutti magaalaa Adaamaatti namoota namni quba hin qabne kan gaafa Gurraandhala 12 bara 2018 guyyaa jalqabaa mormiin gabaa lagannaa jalqabamu balbala isaanii cufachuun gabaa lagatan humna poolisiitiin butamanii konkolaataatti fe'amuun gara mana hidhaatti geeffamaa akka turan himamee jira. Namoonni biroo kan hidhaman immoo namoota akka tokko osoo hin uumin hiriira nagayaa ba'uun hidhamtoonni siyaasaa gadi haa dhiifaman waraanni mootummaa federaalaa naannoo Oromiyaa keessa haa ba'u sagaleen hawaasa bal'aa haa kabajamu jechuun gaafsan gaaffii mirgaa gaafatan ta'uunis addeeffamee jira. Namoonni hedduun immoo reebicha cimaa irratti raawwatameen miidhamanii akka jiranis maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Qeerroon magaalaa Adaamaa hordoffii gochuun namoota sababa duula gabaa lagannaatiin hidhaman hiiksisuuf sochii diddaa gochuun namoonni hidhaman akka hiikamaniif qabsoo geggeessanii jiru. Hordoffii fi qabsoo geggeessaniinis sagalee wal dhageettiin ilmaan Oromoo sababa balbala isaanii cufatanii fi gaaffii mirgaa gaafataniif hidhaman hiiksisuu danda'anii jiru. Ittaan sunis namoonni sababa mormii gabaa lagannaatiin qabamanii mana hidhaatti dagataman yoo kan jiraatan ta'e hatattamaan hiikamuu akka qaban beeksisanii jiru. Godina Harargee Bahaa Cinaaqsan Araddaa Qobbootti weerara guyyaa kaleessaa humnoonni poolisii addaa naannoo Somaalee fi raayyaan ittisa wayyaanee waliin ta'uudhaan uummata nagaa irratti bananiin gama weerartoota kanneeniin namoonni 2 ajjeefaman. Miseensota humna raayyaa ittisaa irraayis namni 3 hidhannoo guutuu waliin qabamanii harka uummataa akka jiran maddeen OMN himan. Faayizaaliyaas dabalata qabdi. Godinaalee Oromiyaa daangaa irratti argaman keessatti poolisoonni addaa naannoo Somaalee maqaa babal'ifannaa lafaatiin daangaa humnaan weeraruudhaan lubbuu lammiilee nagaa galaafataa jiraachuun beekamaadha. Poolisoonni kunneen mootummaa Itoophiyaatiin gargaaramuudhaan erga daangaa Oromiyaa humnaan seenaniin booda namoota hedduu ajjeesanii kanneen hafan hedduus qabeenya jalaa saamuun ni yaadatama. Kun kanaan ta'ee osuma jiruu godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaqsan Araddaa Qobbootti weerara guyyaa kaleessaa jechuunis Gurraandhala 14 humnoonni poolisoota addaa naannoo Somaalee fi raayyaa ittisaa waliin ta'uudhaan uummata nagaa irratti bananiin gama weerartootaa irraa namoonni 2 ajjeefamuun danda'ame. Miseensota humna raayyaa ittisaa irraayis namoonni 3 hidhannoo guutuu waliin qabamanii harka uummataa akka jiran maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif himan. Kasi biasanya ada kajian kami kan jiru aja kami ini ada ini cuci boleh cuci. Orang dah kuda lama kan lagi karena di bawah ni dua ni kenal jalan. Itu lah ni kau mesti jalan ande. Dia itu kata tu ni. Terus orang yang jalan kan hero itu ni bahan jadi jarak kita. Kau jalan ni cuma ni kena. Ini cuma malam ni kasi tu. Araddaan Qobboo guyyaa kalee waraana 2 keessummeessaa oolteen. Inni jalqabaa poolisoota humna addaa naannoo Somaalee humnaan daangaa Oromiyaa weeraran yeroo ta'u
inni lammadaa ammoo raayyaa ittisaa kan wayyaaneedhaan masakamuudha. Haala kanaan aanaan Cinaaksan guyyaa kaleessaa shoorar kaayaa oolte. Gootonni ilmaan Cinaaksan waliif tumsuudhaan diina ofirraa ittisuu dandahaniiti jiran. Weerartoota irraa 3 ajjeefamuun injifannoon galmaa'ee kan jiru jiraata aanaa Cinaaksan yaada OMN'if kanneedha. Jiraataan aanaa Tanaahun akka himutti seenaan kaleessa ture arras dubbatamuu qabaa jira. Weerartoonni kunneen eefa guyyaa duula lagannaa gabaa irraa jalqabee hawaasa dagachiisuun lola irratti banuuf yaadanis tattaaffii qeerroon halkanii fi guyyaa taasisteen irra aanuu dandeenyee jirra jechuun dubbatan. Qeerroo fi hawaasni aanaa Cinaaksan daangaa isaanii kabachiisuudhaaf dirqama itti tahee jira namni yaada nuuf kenne kun. Dulli poolisota addaa naannoo Somaaleen gaggeeffamu bifa haaraan eegalamuu isaatti agarsiisa tarkaanfiin uummanni fudhate. Tole daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork odnaraaf qopheeffannee tan hangammaa isin dhageessifneedha. Gama ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Abdii Jamaaliitu waliin ture fayyaa ta'a.